Hayyee hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo kun mana Harbour Miidiyaati. Mana Harbour Miidiyaa baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Subscribe, follow, share gochuu hin irraanfatina. Isinitti tole yoo ta'e Harbour Miidiyaa cinaa dhaabbachuu keessan share gochuun hiriyoottan keessanii qoqqooduudhaan nu agarsiisa. Har'a yuutuubaroonni haarofti yookiin immoo namni yuutuubara ta'uu barbaadu tokko akkamitti yuutuubara ta'uu danda'a yookiin immoo yuutuubara ta'uudhaaf maaltu isa barbaachisa kan jedhu isa jalqabaa kutaa jalqabaa keessatti iimeela akkaataa itti banannu isinitti agarsiisee ture. Har'a immoo iimeela taane akkamitti chaanaalii yuutuub banachuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Kallattumaan gara yuutuubii deemna jechuudha. Wanta nu barbaachisu keessaa inni jalqabaa iimeela banachuudha. Kaleessa waa'ee iimeela irraa kaafnee turre kallattiin amma garam dhufna gara yuutuubaa dhufna jechuudha. Gara yuutuubaa dhufne yeroo gattuqnu yoo dura akkaawuntii qabaanne haala kanaan nuu fida, yoo dura hin qabaatin iddoo tanatti duwwaa godhee fida jechuudha. An amma dura waan qabuufi iddoo kana tuqa. Nu hunduu iddoo san tuqna jechuudha. Egaa dura qabaanne maal goonaa iddoo jalqabaa tanarra gadi tuqna jechuudha. Yoo hin qabaatin illee achuma tuqna. San booda eda'uu tana nuu dhufa kunoo mallattoo eda'uu tana. Yoo wanni akkanaa kun dhufe callisnee iskiriinuma tuqna iddoo kana callisnee yoo tuqnu haala kanaan nuu fida. Sarchi godha jechuudha. Egaa sarchi godhee fidee booda akkaawuntii dura qabnullee akkaawuntii haarawallee dabaluu yoo barbaanne kun akkatti fida jechuudha. Amma chaanaalii banuuf deemaa jirra. Iimeela banannee xumurree jira jechuudha. Kutaa jalqabaa keessatti akkaataa itti iimeelli banamu dhaqaati ilaala. Kutaa kana keessatti immoo egaa achi jiimeela banannee dhufne booda akkamitti akkaawuntii kireet goona kan jedhu san ilaalla. Kunoo an amma asitti aadiin dhufte aadii tana hin tuqu oloofa jechuudha. Akkaawuntii hedduu qaba. Akkaawuntii baay'ee qaba jechuudha. Hedduu qaba. Chaanaalota hedduu qaba. Amma maal goona egaa haala kanaan nuu dhufe booda akkaawuntii kaleessa bananne keessa iimeela kaleessa bananne keessa kunoo haala kanaan nuu fida. Iimeela kana ni yaadanna hundi kenna. Iimeelli kaleessa bananne kun Kaliil Arab jedha. Kunoo Kaliil Arab @gmail.com jedha. Isuma kana gadi tuqna waan biraa hin goonu isuma kana. No chaanaal jedha mi argitanii. Erga tuqe booda haala kanaan gara nana fida jechuudha. Eega gara nana fide kunoo amma iddoo tana eenyu galee dura Harbour Miidiyaa ture amma mootuyyuu Harbour Miidiyaa irraa garam dhufne gara Kaliil Arabitti dhufne jechuudha. Kunoo as biratti argituumi Kaliil Arab jedha iimeelichi jalqaba irratti yoo gad tuqne ilaallu. Fakkeenya mee amma guutumatti duuba deebinee haa deebinee ilaallu. Amma gara yuutuubiitti deebinee yoo tuqnu yuutuubichi maal ta'ee jira jechuudha. Akkaawuntiin kun asitti kee jedha. Yoo gad tuqnu immoo eenyunni Kaliil Arab jedha jechuudha. Iimeela kaleessa bananne san iimeela viidiyoo dabre keessatti bananne kutaa dabre keessatti bananne sani amma chaanaalii ittiin banachuuf deemna jechuudha. Asuma bira tuqna. Eegas immoo create your channel ka jedhu kun amma asitti your channel ka jedhu tuqna. Your channel gadi tuqna. Akka isa cuqaasne yookiin tuqneen immoo maaltu nu dhufa how will appear jedha. Akkamitti akka chaanaalii banannu nutti himaa jechuudha. Fakkeenya akka isa tuqneen inni sarchi godhee nuu fida. Akka sarchi godhee nuu fideen chaanaala banan. Egaa akkatti eega nuu bane booda maal goona amma chaanaala banuuf deemaa jira jechuudha. Nuu banee jira already. Eega nuu bane booda akkam goona pictureii galcheedha kunoo picture change your photo or take a new jedha. Isii tuqnamee jalqaba irra callisneetumaan yookiin mootu maqaa kana sirreessine jechuudha. Nuti kana hunda dhiifnee jalqaba maal haa goonu create channel kan jedhu kanaa tuqnu. Kallattimaa waan biraa dhiifnee create channelii tuqna. Egaa kan inni itti deebine jechuudha. Tuqee jira chaanaalicha. Chaanaalicha eega create channel kan jedhu san tuqe booda search godha xiqqoosi. Search akkuma godhee xumuree maal nu godha kallattiin garam nu seense jechuudha. Chaanaalii keenya nuu bana. Barbaannu iddoo footoo kana ni tuqna. Suuraa itti galchine jechuudha yoo barbaanne. Yoo barbaadin akkasuma dhiifnee create channel tana tuqne amma already maal jedhe channel created. Chaanaaliin banamee jira jedhe. Chaanaaliin baname kun hooka akkamii kan jedhumme waliin haa ilaallu. Kunoo haala kanaan chaanaaliin nuuf banamee jira. Baga gammaddanii Kaliil Arab 8151 jedha maqaan chaanaalicha. Yoo natti hin tolin immoo asuma bira tuqeetiin edit godha jechuudha. San booda chaanaaliin banamee jira already maqaa Kaliil Arabiin banamee jira jechuudha. Chaanaaliin baname kuni as bira tuqneetiin maqaa edit godhuu ni dandeenya. Kunoo isii tana edit godhuu hin dandeenya jechuudha. 8151 jedhu kan natti hin tolle waan ta'eef hin tuqa. Erga tuqee booda maal godha waan barbaade itti dabala jechuudha. Kaliil 23 Kaliil 23 jedhuun hime. Okay jedhee jira fudhatee jira.
San booda profaayilii keenya as bira tuqneet jijjiiranna asumaan isinitti agarsiisa jedheeti. Profaayilii waan natti tolu irra kaadha dura barbaade. Suuraa kana gadi tuqee natti tolee jira waan ta'eef egas immoo set as profaayil kan jedhu tuqa irra galfadha jechuudha. Background isallee irra galfadha. Haala kanaan jechuudha chaanaala keenya create ka goonu kun Kaliil 23 jedha. Chaanaalii keenya haala miidhagaa ta'een banannee jirra jechuudha. Eegas immoo viidiyoo akkamitti fannifnaa bannee sadarkaa kanaan geennee jirra. Viidiyoo ka jedhu yoo tuqu immoo viidiyoo takkitti hin qabu no viidiyoo create jedha. Akkamitti viidiyoo keenya fannisuu dandeenya kan jedhu immoo yeroo biraa waliin deebine ilaallaa kutaa itti aanu keessatti nu hordofaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladha isin kabajaa Harbour Online School irraa anis Kaliil ture. Turtii hanga ammaa waliin taasisneef hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa hedduu isin galatoomfadha. Kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha. Kun mana Harbour Media gara TikToktiin argattan yookiin immoo gara YouTubetiin Harbour Online School. Galatooma ulfaadhaa horaa bulaa Kaleessa emaila keenya banannee create goonee har'ammootu YouTube keenya immoo chaanaalii seera qabeessa ta'e. Baay'ee miidhagaa ta'e banne jechuudha. Kana booda namni tokko karaa sirriidhaan akkamitti YouTuber ta'uu danda'a. Karaa sirriidhaan YouTuber erga ta'ee booda immoo galii hangam argachuu danda'a kan jedhullee immoo bal'inaan kana boodas kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Obboleen tiyya qaalii kabajamoof jaalatamu qeeqa komii akkasumas immootu yaada garaagaraa kan gama keessanii natti dhufuuf deebii qabadhee isinii dhiyaadha. Koomentii irratti gara gadiititti description irra haala gaafii garaagaraati akkasuma koomentii YouTube jalatti illee naa kaaya. Gama TikTokitiinis koottaa Harbour Media hordofaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladha isin kabajaa yeroo gaarii qabaadha. Harbour Online School yoo isinitti tole subscribe godhaa, koomentii kaayaa, laayikii godhaa, hiriyoottan keessaniifis share taasisaa. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii bara quufaaf gabbinaa qabaadha isiniin jedha. Ijaaf gurra keessan Harbour Media cinaa dhaabbachuu hin irraanfatinaa. Subscribe, follow, TikTok isaatillee godhaa, like illee godhaa. Kutaa itti aanu walitti deebinaa yeroo gaarii qabaadha.